amma jidduu tanatti maaltu na qunname seete namni gabaree wayii tokko sirba kiyya caayaa jaalalaa kajoo kana taayiree wantiidhaan teephiidhaan dhaggeeffachuu jira ani haalaan hin dheebodhee jira miilaan hin deemu jira koddaa biicaa kana keessatti bishaan kaateetitti taa'ee qama'u jira jechuudha caayaa jalaa ammaan tana ani barsiisaan itti fakkaadhe barsiisaa wayii itti fakkaadhe itti dhaqeetiin amma sirba kiyya dhaggeeffachuu jira khalaas gaa na beekellee taatu dheebuu na baasaa jeetiniin yaadee ture aboo bishaan noo baasiin jennin dheebodhe akkam na gaafa yaajeenii ifiifuu kaas keessa jiru lulluuqqata takka nan ga'uutii baqeessinaan jedhe hin jiru bishaan okay jeetiniin ajaa'iba namtichi sirba kiyya dhaggeeffachaa bishaan noo baasuu didee Simbarree. nan barree amma ajaa'ibateetiin haaya jee biraacha kotee ajaa'iba namtichi sirba kiyya dhaggeeffachaa tete bishaan noo baasuu dideen jee sagalee qabee aboo maal jette kottu naan jedhe maal jette barsiisaa koon naan jedhe asin deebi'e maal jettamee irra deebi'i naan jedhe lakki sirba kiyya dhaggeeffachaa bishaan illee noo baasuu dideen jee tuma deebi'e ati amma faraanii naan jedhe osoo mancaa kanaan sindirre dafii miila fuudhii naan jedhe maaliif jennaan faraan maala sii godhaa miti miila fuudhiin siin jee mancaa lafaana fudhate haaya abbaa kiyya haaya bishaan kayitis dhiifadhu miilan fuudha haaya aan barsiisaadha jechuun nagaan qalladhee okute jechuudha.